Hukuman makabali katanin warra saatani ba? Wallahi. La. Andage fadu. Ani bale biti fakkeenya reedi illee kan isin arrabse bale biti. Anaaf reediin dhalataa ganda takkaati si galee ganda takkallee biti laakiin garuu ida'oo ilmu ifam. Dhagaita. Dhageeffadhu ganda tokko osoo naannoo tokko ta'uu dalee diidaa waliin qabda illee itti dhageeffadhu ijoollee diidaati malee anaaf inni laakiin ganda tokko osoo naannoo tokko dhalatti ta'in diida'ummaa waliin qabda si galee walumaa galatti ana makasiin jechuu barbaadu reedii dhiifama nu haa gaafatu reediin itti dhufee dhiifama nu gaafatu kan jette irratti Habibti namni akkatti dhiifama nama gaafatu tokkoffaa irratti nama dhiifama gaafachiisee barbaadde nama arrabsitee dhiifama gaafachiiftu kabajaadhaan mana baratee namni yookaan nama guddaa bira dhaqee nama itti erganii namni kun nutti qeessee namni kun nu arrabsee namni kun garteetni waan akkanaan hojjetanii ragaa qabatamaa wajjin as fidatanii achi boodatti nama kana yoo isinitti balleessullee ta'e dhiifama gaafachiifta malee namni haga barbaade nama arrabsee kootu dhiifama na gaafannu yoo sin jedhe akkamitti yaadda damma reedii dhufee asitti dhiifama na gaafatetti yaadda akkatti. Surre irraa buqaa jirra kaasanii sodaa sanii fuudhee atu garuu nama guddaa yoo finne seena nama guddaa yoo dhufe namni guddaan ka akka baaba shirraat ka akka abu sahab yoo finne seenu danda'a. Baaba shirrii adullee bakka raggataa akkana kana dhufu namni bakka arrabaan tokko faara dhiifama nama gaafachiiftu nama badii nama bakka akkanaa kana doomin jaalatan maaliif tasgabbeessuudhaaf seenan tasgabbeessuudhaaf hin seenan baay'ee argeeraan badii akkasii ilaal tokko faaratti ana mana geeffatu ana sooree dhufu jedhu kana barbaada siifuu danda'u tuni afarta dhageeffatu laakiin nama reedii siifuu danda'u kabajaadhaan waliin deemnami na dhage ani nama mana kee keessatti namni gasti seenaa kana arrabsuun barbaadu arrabsuuleen barbaadu kaseenullee nama biraa arrabsuu akka hin barbaadu dadhaaf kaseenii kee naa jechu afarsu wararrabsuuleen barbaadu suulii suuraa kee gadhiisetu qixaati baay'ee irraa argadhisii galee ati garuu nu arrabsita rakkoo qabnu arrabsii suuraa kan keetu gaasan garaana nyatteeti faarfannaa gootummaa irra sii kaa'e ati qixaati narra ga'ee jennaan uf jalaa kaasisii galee salazii na kabajuu qabda malee na arrabsuu qabdu. No, sinarra. Habibti kabajaadhaan nama narrabsu si jammari ati kabajaadhaan mana keetiin nu galchite waan ta'eef yoo ati namni tokko nama narrabsu gaafii barbaadu nu gaafachuu dandeetta. Sanyi wajjira dhagaaka. Turi mee afar isaanii dubbadhaati tokkoffaa irraa dhageeffadhu Habibti nu tokkoffaa irra sinarrabsu maali yoo jette nama kabajaadhaan nama galchi atama kabajaadhaan nu galchite nu arrabsiteen jirtu wanni lafaa kaanees arrabsu tokkos hin jiru namni tokko yaada ofii ifaan bilisa dubbachuu danda'a ati gaafii nurraa qabdu yoo akka jiraatu taate nu gaafattee gaafii isa yoo dandeenya si deebisu yoo nu taane gaffuudha malee namni wanni nama arrabsu jiru mana keessa si deemee kabajaadhaan nu waamti gaafii afarsoo kanatti nu bira gahaa ture beeka afarsoo nu waanaa Sigama Daisha, Sura Nafar Sura Katawa Egale Euro Tafera. Agenda na rangi kirati ni atimo. Agenda njiri. Diva mojin. Lagi fana diva mojin to kofa. Warra zara dirtanis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashiati natsmir ke sabai. Lugar binu toko farati okan moju anafus ni guna makan nama toko ti ala tarsiti lugar banana dule arsimara dalam agak arsimara dalam ne lama farati wan sinja cubar baru namni sini rakyat sana makan toko farati lugar banne dhageeffadhu amma ati dhageeffadhu akka feete aarii akka feete odhiisi fakkeenyaaf namni tokko lafa ga'ee nama arrabsu keessaafuu nama akkanaafus mee yookaan ta'uu leebaa yookaan namni akka rakkoon qabu qofa galchita dhageeffadhu tokkoffaa irratti reediis yoo ta'e nurra olis yoo beekumsallee taate yoo beekamtillee taate nu ol qabasi nama mootu asiyyuu miti ummata amaaraa birattuu beekamti qaba reedii yoo dhugaa dubbanne ummata amaaraa kan namni isa boolitti hin beekne jechuudha karaa yuutuubaraatiin lammaffaa waan isin jechuu barbaadu namni miira keessa nama galcha fila koomentiin nama
Unkaan jecha hanga saniitii miti waan sanii olii si godha koomentiin namaa jechuudha. Okay, takkaffaadha sitti himaa. Reediin kuni jaartii arsii qabaachaa ture. Waan kanaa inni irraa ka'e jaartii arsii qabaachaa ture yookaan dhalaa arsii qabaachaa ture. Qabaachaa ture hireen ta'uu fi baattee adda bayanii hireen taatu waliin jiraatanu tabiraa fuudha. Dhaqanii dullattii manatti hafte dullattii akkas taate dullattii akkana taate hoggaa tokko har'a hoggaa tokko guutuu gaafa namni kana jedhu kunoo asliin dhufeera galchi. Inni arganne bara asli wanni badee bara akkamitti guutuu namni gisee waan namaa qofa haasa. Aisha asli miti maal taate ko asli miti feekidha kaas akaawunti biraat banatee deema malee asli miti nama 40 qabatee deemaa bara. Akaawuntiin isaatu firaayiveet irra jira galchuu hin dandeettu harkisuu hin dandeettu inni gattee argatu. Okay. Asliidha bis. Maaltu asli godhe kun? Asliidha. Asli mee ko erga kuma dhibba afurii foyi qaba dhageeffadhu. Kuma dhibba afurii qaba asli dhageeffadhu natti sitti ma ashee ala miira keessa galuu osoo hin taane atama fakkeenyaaf adiis akkanaan ol galchuu hin dandeenye hidhatee jira. Afarsa miiti qabatu waan takkas gaafata dhageeffadhu amma Aisha dubbii dheeressuun gaarii miti tokkoffaa irratti atama dhageeffadhu akka nama tokkootitti shamuu miti dhageeffadhu nuti. Ishini haa ta'u numa keessaa baatanii kan xiqqeessitanii kan nama arrabsu maqaa arsii yoo arrabsu namni maqaan arsii kun yoo arrabsamu nama gammadu jira sinii galee kan maqaa arsiitiin banatee deemu ganda kennaa miti ganda ambaa ta'uu beeka sinii galee. Nu qofaa miti bar wanni maqaa kennaa maqaa arsiitiin banatee nama arrabsu ganda biraatu akka gandi kenna arrabsamu ganda biraatu barreeffatee koomantii nama tuqaa jira sinii galee. Bada asli kenna singalchuu hin dandeenye garuu wallahi ani duus ati galte gammachuu guddaa qaba. Laa galatoon no sanii miti amma tokkoffaa irratti nu kana jennu maa inni beektaa tokkoffaa irratti an dhugaa dubbachuuf nutillee miirrummaan uummata keenyaa ijoollee maa keenya kun obboleessa ofii irratti namni waan akkanaan dalagu obboleessa ofii irratti osoo waan barbaade ta'e atama reediin obboleessa keeti waan barbaade afalleessu ati obboleessa kee ka ati garaa waliin dhalate tokko yoo fakkeenyaaf namni gabbahee waan hin taane irratti dalage waan barbaadetti namni rabbitiin sii kakadha dhageeffadhu. Osoo isin shamarri kunniin gabbahaniitiin waan kana dalaguu baatanii osoo shamarri arsii kun gabbahaniitiin lafaa ka'anii nama kana waggaa tokko guutuu itti qanjisuu baatanii osoo jarra rabsuu baatanii namni anaa fi hafarsaa dura reedii dura dhaabbatu tokko hin jiru wallaahi billaahi har'a reediin gabbahee sila jecha takka isin jiru jecha takka jechuudha. Egalee maaliif tokkoffaa irratti waggaa tokko guutuu namni yoo waa'ee isaa haasan dhageeffadhu waggaa tokko guutuu waa'ee jireenya isaa yoo haasan bar jireenyuma keessatti illee ati dhageeffadhu namni bultii namaa keessa seenetti mee waa'ee bultii namaa guyyaarraa ganama Aashiyaa mee qooyi waa takkatti dubbanna kun soba adliin arsiin arrabsine dhiira arsiilee arrabsine shamarran arsiilee arrabsine kuni kijiba olola Asli miti barree jiba. dhadhii kijibu jiran malee afarsaa galcha afarsaa arrabsine abbo Isinaan qooyi wanni mana kiyya seentan dhiifa maatiin kabajallee ofii mana kiyya erga seentan dubbii qabbaneessuuf hin deemina reedii aslillee ta'uu akka seenu taasisaas keessa haa baasu innillee jecha badaan hin jedheera. Sababa isaati dhaltuu hambaa fadhatee Aisha shamarran teennaa fi wareegamallee kafallee waraanallee dinti goonillaa keessa jirraatti yoo isaan didanii hin faarsinaa yoo isaan didanii dharrabsina akka feene boonaan irraa dhiisaa rakkoo qabu teenna waan jaalan dharrabsine sanii miti atama dhageeffatu muddeetara naa kenne Aisha muddeetara naa kenne muddeetara naa kenne gahee keessa bahu. Assalamu alaikum. Dhageeffadha warri koomantii raga qabdanii barreessaa jirtan warri koomantii raga qabdanii barreessaa jirtan dhageeffadhu ammoo koomantii warra nurra qaqqabee barreessu kana yookiin muddeetara nu. Aisha agarraa kaameraa keenya duraa eessa badda warabba nama akkasii babbareedaa kun osoo dhufee gastii keenya jala jedhee arginu waa takka dubbannu waan haasoo nu warqaa baddaa barsiisa. Maa nama arrabsitan maal isin jala seenee wanni coggarraan na bobaa bunuuf qabaan? Nama babbareedaa dhabne nama babbareedaa hin dhufu gastii keenya jala mara wallahi namni babbareedaa namni bifa qabu keetii jala dhufin beeka dhuguma sitti baanama jala dhufin gisee takka nu sukkaar nu ka'a akka tasa ibidda nu gubata beete amma waan siin jedhu jiraan tokkoffaa irratti wallahi dhugama hagaarraa akkanatti sooshaal miidiyaa irraa fagaattee duuba deebitee nu wal baruu dhabuu keebicha baay'eetti gaddaa garuu dhuftee jirtaa baga dhuftee anaa ganumayyuu shamara dubbattee waan nurraa buqqifte. Itti daawwatte qajaarti. Namoonni
Abboon dawwalan jedhee yaaqi. Ati samooni dhageeffadhu afarsaa kana garamii waa dawwalanii fi anamma shamarri guutuu arsii guutuun biloo keessa gootee akkuma mallee kutaa biraan jira jedhe. Edda guutuu sobaa kee bulee takka. Sagalee shamaraa osoo hin dhaga'in. Abboo ishii fooloo naa gadhaabee. Fooloo akkuma dhagalchaa ilaalee dhiira arsii tana nutu si. I love you shamara arsii. Ay shamara arsii kan hedduu jaalladha. Amma dhugaa dubbachuu dhageeffadhu. Ay shamara arsii hedduu jaalladha. Maaliif? Shamara arsii qulqulluu dhageeffadhu. Anamma dhuguma sitti ma dhageeffadhu. Shamara arsii wallahi hin jaalladha. Hin jaalladha. Shamaran arsii kan dalagatan dhageeffadhu. Warra dalagatu, warra mana madaamii dalagatu, warra sooshaal miidiyaa karaa nama arrabsine hin jaalladha. Namni mee fakkeenyaaf ati mana madaamii yoo jiraatte guyyaa guutuu nama arrabsuu dandeetta. Sa'aatii dalagaa keetii malee sa'aa biraatu argattu. Irrifti yoo argattu jireenya kee kana guutuu sa'aa nama itti nama jaalatu isa wajjin haasoftu qabda irra baatee iyyuu dhiisi. Warra akkatti nama arrabsu, warra akkatti dadhabsiise sooshaal miidiyaa kanarraa arsii kana arrabsiisaa jiru guutuu warra dalagaan qabde. Dhugaa rabbi isin amma bilaash nagoota ani har'a reediin gadi ba'ee dhiifama nu gaafataa kunoo namitti fi ayyamsiifadhee siistarii bira dhufe. Eshaa nama osoo dhiifama isaan dhaga'in deebi'oo daree nama mana namitti xiyyatam. Reefu mana keessa sin lolaa ture ba. Ila kuno akkana jedhee bara wallahi ayaash kuno kana jedhe ayaash duratti illee dubbadhee ture dhageeffadhu duratti illee mana kiyyattuu dubbadhee ture maal jedhee ture beektaa shamarri mana madaamii jirtu yeroo nama arrabsu tu qabdu jedhe yeroo nama arrabsu tu qabdu jedhe yeroo namarraa haasa'u tu qabdu jedhe jireenya nama keessa seentee sii galee. Dhagay sanyii dhageeka shamarran arsii dhiqattuu uffataan jijjiirattuu jedhe sii galee sababa saniif mana namitti tiyya jira reefu salbaajin isinitti haasa'e gurri kee kun amma tartiiban irra hin jiru ture maaliif kabajaa namitti tiyya kabajuu sodaa isii sodaadhu diddibachuu didee gurra kanarratti illee sibiila naquu didee sababa reediin jecha akkasii naan jedheen obboleettii tiyya dhukkuba jedhee gadi ba'ee dhufe amma sii galee garuu wallahi akkattuun bareeddaadhis akkattuu karaa walumaa gootan. Shamarran asii dhiqattuu maaluun jettan uffata bareedaa uffadhee mana namitti taa'ee isin iyyuu hin danda'u reefu karma kushiinaa keessa taa'ee lolaa ture barreeffu. Ila dhageeffadhu waan tokko waan sii galuu qabu dhageeffadhu shamara arsii namni bakka jedhe viidiyoo qabda rakkinni keessan bara shamara arsiiti osoo hin jedhuun ta'etti warroonni amma sooshaal miidiyaa kanarraa nama arrabsu kunniin yeroo dhiqatuun qabuu jenne yeroo fatara